Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi keessan badhaadha. Har'a sagantaan qabannee dhufnee sagantaa artist George Abbuuti. Artist George Abbuu irratti himannaan banameera miidiyaa kanarra haasa'amaa jira. Namoonni waan kana godhan tokko irratti yuutuubaroota lammaffaa warra tiktokiiti. Warri yuutuubaraa yeroo yuutuubiin isaa viiyuun jalaa qannasee namni daawwachuu didu ummata harkisuuf kana godhu. Warri tiktokii tokko ammoo foloo barbaacha. Wallaalaan garuu kanallee hin beekne hedduu jira. Jalqaba irratti artist George Abbuu intalli amma abbaa warraa kootii birrii miiliyoona 15 irraa nyaate minaamina itti himachaa jirtu. Jalqaba irratti artist George Abbuutiif dhaamsi nu dhaamnu bakka dhuufuu looniin dhaabbatiin jennaan jechuudha. Bakka tiisisni taa'uun taa'in jennaan jechuudha. Tiisifni eessa ta'a? Wasaakarra ta'a. Iddoo qulqullina hin qabne irra ta'a. Warri sooshaal miidiyaa kanarratti bultii namaa keessa seenan, dhimma jaartii namaa keessa seenan, dhimma gandaa keessa seenan, uummata kutaa waliin naqan, isaan akkanaa kana keessa artisti George Abbuu gonkuman taa'u. Hin dhufus. Jaarsummaa warra Suud Arabiyaatti muka waliin kaayee jaarsummaa tiktokiidhaan dhufanii ta'an sanii miti. George Abbuu jechuun nama kabajamaadha. Yatakabbaree sawno nama aqaawii guddaadha, nama fagaateedha, nama biyya biraa Itoophiyaa dhiisee biyya biriif yaaduudha. Gatii kanaaf jecha yoo warroonni tiktokii artistii George Abbuu finnee jaarsummaa tiktok irratti hennaa jettanii ka yaaddan taate dogoggortanii jirtan. Artistii George Abbuu bakka tiisifni taa'en taa'u, bakka qulqulluu malee, bakka wasaakaan teetten taa'u, bakka nutsuu malee. Dhugumatti dubartiin tuni artistii George Abbuu irraa yoo kawaa barbaaddu taate tiktokii ni miti. Facebook ani miti, social media ani miti, fira isaani beeyta, itti heerume abbaa warraa kiyya jette, abbaa isaani beeyta, gosa isaani beeyta, ardaa isaani beeyta, ardatti himadhu, gosatti himadhu. Social media irratti namni sakandii takkaaf dhufeessi waliin taa'u hin jiru. Dhugaa qabeenya kee yoo dhugumatti baaste, yoo akka jettu san birrii irraa barbaaddu yoo ta'u taate gara seeraatiin lafarratti social media irratti osoo hin taane jaarsummaadhaan gatteessee dhufteetiin hin jaarsitti baastee abbaa gadaa itti baaftee manguddoo itti baaftee yoo sadarkaa sanii olitti dadhabame seeraan deemta malee George Abbuu namoota wasaakaa tiisisa wasaakaa wajjin dhufee tiktok irra si wajji taa'uus miti, Facebook irrallee si wajjin taa'u miti. Sanirraanuu gurbaan ammoo arsii keessaayyuu arsii warjinaala. Arsii kana keessa arsii qijji jira. Arsii qijji yogguu jettu arsii warjinaala hin taane jira ka arsii jetteef waamtu. Garuu George Abbuu jechuun arsii keessaa arsii warjinaala. Orjinaala dhugaa jechuudha. Gatii kanaaf dhimma jaarsaa jaartitti yoo as deebine jaarsaa jaartiin dhugumatti qabeenya waliin nyaatan, mallaqa waliin fayyadaman, odoo kana sababu taate, odoo ka walii hasaban taate gaafa wallolee namni adda deemu birrii miiliyoona 15 miti miiliyoona 500 gaha miti. Maaliif jennaan namni waliin nyaata, waliin dhuga, guyyarraa wacii qaba, guyyarraa baasii baasa. Kana guutuu hasabattee birrii kiyyanaa kafalisee irra jedhus hin jiru. Wanti tokko immoo wanti ati amantee abbaa warraa kiyyaa jette. Abbaa warraa kee eega ta'e qabeenya wajji nyaattan itti hasabachuu hin dandeessu. Yoo waliin dalagattanii waa waliin qabaattan sin barbaadu jedhee yoo adda baatan taate qabeenya jiru jaarsi laalee ardaan laalee qabeenya keetiif isa waa wajji dalagattan walakkatti isinii qooduudha. Kanarraan ka dabre ammoo maqaballeessiif jecha ergama biraatiif yoo ka ta'u taate hin dandeessu. Warri sooshaal miidiyaas hin danda'u, warri duuluus hin danda'u, tiisisoonni tiktokiis hin danda'anii, warri yuutuubarootaas hin danda'u. George Abbuu jechuun nama guddaadha akkasii quba qabaadha. Kanaaf Georgeedhaaf dhaamsi an dhaamu warra tiisisa kanaaf barreeffama fuula lama barreeffama jecha lama barreessitee deebiin kenne. Sin madaalan namni nama madaaluu deebii deebisa. Dhugumatti namni waa sirraa barbaadu biyyatti galee Oromiyaa keessatti abbaa gadaatiin jaarsa biyyaatiin si wajjin haa ta'u. Gara sooshaal miidiyaatiin osoo hin taane rafarratti ilaameedhaan akka Oromoon duraan jaarsummaa fixutti. Saniin gara kaanitti George Abbuu tiktok irra finna yoo kajetu taate dogoggorsee jirta, hin dandeessus. Gurbaan akka mataan isaa molaa'isanii miti. Mangistiidha. Si galtee isii tan akkasii ofitti himaa. Jaarsaa jaartii wal loluun inuma jira, mallaqallee wajjin nyaachuun ima jira, birrii na waliin nyaatte, ta dhuuydellee ta nyaattellee haqqisi hin jiru kun seera keessallee. Kanaaf obboleettii teenna dhugaayyoo qabeenyi kee mucaa kana biras jiraate seeraan jaarsaan lafa jala hin deemi, jaarsi lafarra si haa qoratu. Olola amma tiktok irra ooftan, olola facebook irra ooftan, olola youtube irra ooftu dhiisii gadi bu'ii Oromiyaa seeni karaa seeraatiin hordofadhu haqa kee. Yoo dhugaa haqa qabaatte hayti si baafti. Yoo soba taate ammoo kijibni propagandaan George Abbuu dhufe ummata kanaa wajjin tiktok irra taa'uu jechuu barbaanneeti. George Abbuu nama guddaadha. Itoophiyaa bira dabree nama Falastiiniif sagalee ta'edha. Isii tana quba qabaadha.
yeroo gaarii.